Asoosama Hawwii Kutaa Afuraffaa Barreessaan Isaayyaas Hordofaa. Hawwii koo, ati imma beet jaalallee koo akka taatu maaliif hin barbaanne? Jaalallee gara biraa ni qabdi moo maaliifi? jedhe. Hawwiin garuu utuu waa hin dubbatin hinaaffaan ishee gube. Utuu gaaffii isaaf deebii hin kenniniif calluma jette. Gowwaa, ati nama akkamiitii? Maaliif yeroo sitti himan dubbiin dafee siif hin galuu? Yoo jaalallee hin qabdu taate maal gootaa? Lammaffaa waa'ee ishee akkanatti hin kaafne jettee deemtee raadiyoo ni bante. Garuu sirbi isaaf filame raawwateera. Yeroo kana Latiin ammoo dabaree isaa aaree utuu waa hin dubbatin mana Hawwiifaa keessaa ba'e. Hawwiin jaalalaa fi fedhii Latiif qabdu haala garagaraan isaaf mul'isuu yaalteetti. Inni garuu kan isheen jettuu fi yaaddu hin hubanne. Isheen dubara gara biraatti dabarsitee isa kennuu hin barbaanne. Dargaggeessa gara biraatti of kennuus hin barbaanne. Jaalala cimaa Latiirraa qabdutu ishee keessatti wajjin guddatee yoo nagahetu boqonnaa ishee dhowwe. Jaalala dhugaa kan horiin hin argamne, kan hin geeddaramnetu ishee keessa jira. Innis akkasuma ishee jaallata. Garuu jaalalli Latii keessa jiru kan obboleettummaati. Akka obboleettii isaatti malee akka halagaatti ilaalee fedhii dargaggummaa isaatiif ishee yaadee hin beeku. Kanaaf hubachuu dadhabe malee isheen akka barbaaddetti itti siqxee hammattee dhungatti. Kan garaan ishee yaade itti dubbattee fedhii ishee guuttatti. Kanaaf hinaaffaan akkas ishee godha. Latii malee dhiirri tokko illee kan ija ishee keessa guutee garaadhaa jaallachuu dandeessu kan jiru ittiin fakkaatu. Hamma dhumaa lubbuu jireenya isheetti isa wajjin ta'uuf murteessiteetti. Kanaaf to'annoo itti cimsiti. Dhimma beetiinis akka diinaatti ilaaluu jalqabde. Garuu sababii kanaan jibba isheerraa qabdu ifatti utuu hin mul'isin tooftaadhaan abdii ishee kutachiisuu barbaadde. Latiin nama amantii waan ta'eef dhimma akkasii hin jaallatu. Kanaaf lammata yaada kana dhiisi jettee akeekkachiistee irraa kutte. Latiin garuu dhimma beetiin jaalallee isaa godhachuuf fedhii qabu isa keessaa hin banne. Qofaatti ishee argatee akka ishee jaallatu itti himuuf gaadaa jira. Hawwiinis akka inni ishee wajjin waliin qunnamne baay'ee yaalti. Yeroo mana barumsaa irraa mana isaaniitti deebi'an qofaa isaanii, yeroo namni naannoo isaanii hin jirre qaamaan wal qaqqabuudhaan, wal qirqiduudhaan, akka fedhan iddoo fedhan qaama walii tuttuquudhaan ni taphatu. Hawwiin wal'aansoo qabdee yeroo inni beekaa mo'amee kufu irra aantee yookaan cina isaatiin taatee aammattee maddii isaa morma isaa jala dhungatti. Inni garuu ija jaalalaa obbolummaatiin ilaalee ishee wajjin taphata malee hamma ammaatti akka jaalalli ishee maraachaa jiru hin beeku. Al takka takkaa Hawwiin qofaa ishee maali yaadi isaa ittiin dhaga'amuu laataa? Keessumaa immoo yeroo wal'aansoo wal qabannee gudeeda koo gidduu na qaqqabuu fi na qimmiidu, yeroo guntuta koo qabee na iyyisiisu, ani ammoo laphee isaa irratti jorgaa jedhee irra yeroon ciisu isatti hin dhaga'amuu jetti. Latiin akka fedhe bakka fedhe qaama ishee yoo tuqee daangaa itti gootee isa hin dhowwitu. Guutummaan namummaa ishee isaaf akka ta'u erga murteessitee turteetti. Latiinis fedhiin dhiirummaa isaa itti dhaga'amuu erga jalqabee bubbuleera. Hawwiin isa jaallattee maraachaa akka jirtu garuu hamma yoonaatti hin hubanne. Keessumaa ammoo dhimma beet malee ijoolleen dubaraa Latii barbaadan baay'ee waan ta'aniif hinaaffaan akka ibiddaa baay'ee ishee gubaa jira. Hawwii koo, har'a immoo dhimma beetfaa wajjin teessanii yeroo haasoftan isin argeera
Akka nu hubadhetti haasaa ho'aa qabattaniittu. Haasaa faayidaa qabu hin turre. Ati garuu ammallee immabeetiin halaala dhaabbattee ishee hordofta jechuudha miti. Jaalallee ishee wajjin maaliif akka wal loltee fi amma ammoo akkamitti akka araaramte nutti himte. Hundi isaanii jaalallee qabu. Immabeet jaalallee qabdi jechuudha. Eeyyee maali? Humaa miti. Isaan gidduudhaa jaalallee kan hin qabne si qofaadha jechuudha. Ani moo eeyyee dogongorteetta. Akkam qabda jechuudha hawwii koo naasuu fi dinqisiifannaadhaan. Akka lubbuu kootti kanan jaalladhu jaalallee isaanii barumsaanis ta'ee miidhaginaan kan caalu qaba. Nan badee hawwii koo hamma har'aatti maaliif utuu wal nun barsiisin na dhoksitee? Maalii? Ati immoo dubbiin dafee siif hin galu. Afachu yeroo xinnoo booda qola baasee sitti himuuf murteesseera. Sitti himnaanis sii galuu hin dandeenye. Hawwii koo amma reefuu na sobde. Edaa ati jaalallee qabda jechuudha. Wayyoo hawwii koo maal taatee homaa? Maal godhataa kun akka aaruu ta'aa? Elaa sitti himuu? Eeyyee haala dinqisiifannaadhaan. Sammuun kee inni barumsatti 99 argatu karaa dhimma amma haasofnuu kanatti ammoo 0dha. Kufteettaa jechuudha. Ati jaalallee immabeetiin al dhibba caalaa bareedduu fi akka lubbuu isheettis jaallattu qabda. Hawwii natti qoosta miti? Utuu dubbannu har'a ammoo poostaa meeqa argattee jechuudhaan ishee gaafate. Hawwiin garuu aariidhaan gaaffiin isheef gaafateef utuu deebii hin kennin calluma jettee sekondii xiqqoof isa ilaalaa erga turtee booda gowwaa jettee itti kolfite. Haalli haasaa isaanii kun yeroo mana barumsaarraa gara manaatti deebi'an kan haasa'anidha. Keessumaa ammoo dargaggoota irraa xalayaa hawwiif ergame. Yeroo hundumaa mana barumsaa irraa gara manaatti yeroo deebi'an ishee gaafata. Gaaffiin kun latiif aadaa ta'eera. Isheenis lamas haa ta'u tokko kan ishee ga'e cirtee wajjin dubbisanii kolfu. Eenyummaa nama isheef barreesse sanaa wal gaafachuudhaan isa miti lakki isadha 11 baadha 12 A keessa kan baratudha jechuudhaan kan barreesse sana beekuuf carraaqu. Akkuma kanaan mana ga'u. Yeroo manatti galan latiin dabtara isaa kaa'ee kubbaa taphachuudhaaf gara hiriyoota isaa dhiiraa deema. Hawwiin ammoo yeroo hundaa mana barumsaarraa yeroo manatti galtu dabtara ishee keessee uffata guyyaa uffachaa oolte baafattee uffata mana keessa hojii ittiin hojjettu uffattee haadha ishee hojii gargaarti. Gaaf tokko mana barumsaarraa manatti galanii latiin dabtara isaa kaa'ee gara hiriyoota isaa isaan dhiiraatti utuu hin adeemin hawwii oduu tokko gaafachuuf hawwii jechaa mana hawwiifaa seene. Isheenis sagalee kottee namaa dhageesse eenyu jette. Nama araqee dhuguu dhufe isheetti fakkaate. Haati ishee gabaa deemte. Latiin ammas hawwii jedhe. Latii koo si'ii as kottu asin jiraa jetteen. Latiin yeroo itti ol seenu hawwiin uffata guyyaa baastee qullaa ishee siree teesse irraa ol kaatee uffata hojiif uffattu saanduqa irraa fudhachuuf utuu hiixataa jirtuu arge. Battala kana lapheen latii gew jechuu jalqabe. Taa'aa ishee mudhii qal'oo dirra dheeraa guntuta akka gaanfa dibichaa dhaabate gudeeda ishee lamaan burtukaana diimatee bilchaate fakkaatan gidduu iccitii jiru arge. Iccitii kana dura argee hin beekne arge. Iccitii uffati dhokse, iccitii dhiirri arguu barbaadu, iccitii kana shamarran nama jaalatanitti malee dhiira hundumaatti uffata baasanii hin agarsiisan. Haa ta'ullee malee hawwiinis iccitii kana latiitti agarsiisuuf jecha uffata ofirraa hin baasne. Garuu akka carraa yeroo isheen uffata baafattu
waan itti ol seeneef arge. Isa dhoksuuf hin yaalle, isas hin qaanofne. Nama akka lubbuu isheetti jaallattudha. Qaama ishee keessaa tokko akka ta'etti isa ilaalti. Yeroo arguu barbaade haa argu. Gowwaan kun iccitii kana yoo arge malee dubbiin hin galuuf kan jettu fakkaatti. Calluma jettee haala isaa ilaalte. Fuulli latii inni diimaan barbadaa ibiddaa fakkaate. Kan dhufeef irraanfatee qarumatti gogee ishee ilaale. Isheenis haala isaa kanatti baay'ee dinqisiifamtee uffata ishee isa saanduqa irraa hiixattee fudhatte garuu hin uffanne. Harka tokkoon rarraafattee qabattee latii koo maal taate gooftaa koo jechaa haaluma jirtuun itti siqxee akkuma yeroo kaan inni dallanee isa sossobdu. Ammas deemtee harka ishee lamaanuun morma isaa ofitti qabdee aammatte. Lamaanuu wal gadhiisuu hin barbaanne. Namni nutti dhufa jedhaniis hin yaaddofne. Haala kanaan siree irra wal gangalchaa mi'a addunyaa kanaa yeroo jalqabaaf dhandhamachuudhaan galmee jaalalaa biyya lafaa kana irratti miseensota haaraa ta'uudhaan galmeeffaman. Haala kanaan utuu jiranii hawwiin sagalee wayii dhageesse. Battala kana ture lamaanuu haala irra jiran keessaa kan dammaqan. Yeroo kana hawwiin latii koo jette. Latiinis akka nama hirriba irraa wareeree ka'uu hii jedhee fiigee ba'uuf ol ka'e. Isheenis wajjin ol utaaltee kaatee hatattamaan uffata ishee uffatte. Hawwiin kan dhageessee sagalee haadha ishee ture. Taa'i harmee kootu dhufe. Akka nutti hin dammaqneef dabtarii qabannee teenyee suuta jennee gadi baanaa jette. Kana booda taa'anii dabtara ilaaluu jalqaban. Iccitii cimaa raawwataniitu malee utuu akka yeroo kaanii ta'ee shakkiin akkasii ittiin dhaga'amu ture. Addaamii fi Hewwaanis jannata keessatti cubbuu erga hojjetanii booda qullaa ta'uu isaanii baranii Waaqa jalaa of dhoksuuf yaalani. Kutaa ittaanuun haga walitti deebinutti nagaatti tura.